Irra jirtu hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan keenya isin agarsiisaa viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyas yeroo sabskiraayib waliif goonu sabskiraayibiin irratus bu'aa guddaa tokkotu jira. Bu'aan san maali kan jiruu fi yeroon fi YouTube chaanaalii banannee ittiin moonitaayiziidhaaf deemnu akkamitti akka lookeeshinii fi naannoo jijjiirannu naannoo itti moonitaayizeeshiniin hin hayyamamne jira. Akkamitti siistamoota san akka taaniin isin agarsiisaa kallattumaan na hordofaa isiniin jecha warri as taayituu sabskiraayibiin godhin sabskiraayib laayik sheer akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notificationii sabskiraayib irra godhadhaa innaa kallattumaan gara viidichaatti seennaa. Inni jalqabaa namni tokko YouTube chaanaalii banattanii yeroo ittiin hojjettan sabskiraayib yeroo waliif gootan sabskiraayibiin keessan san hirrachuu malaa hirrachuu dhiisuus ni mala. Garuu sabskiraayibiin ni haa amma fakkeenyaaf an nama tokkoofiin sabskiraayibii godhatanaan sabskiraayibiin an namaaf godhisan YouTube algooriizimiin ofumaaf sabskiraayibii kaasa. Yeroo ofiin kaasu san hin mul'isu. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaaleen biraa kanneen akka TikTokii, Facebook as namni yoo sirraa kaasee jiraate amma fakkeenyaaf Facebook namni sirraa kaasee taanaan friend or add cancel jira. Sabskiraayibii YouTubeidhaa hin mul'atu. Yeroo hin mul'anne kana maal godhaa hedin teetuma algooriizimii YouTube kaampaanii sirraa kaasa. Inni kun bu'aa guddaa qaba. Kan ofiin sirraa kaasu yeroo hundaa'u viidiyooleen ati gadhiiftuu fi viidiyoon isin lameen waliif gadhiiftan isin bira ni ga'a. Akka addaatti akka nama sabskiraayibii waliin godhiniitti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Namni sabskiraayibii waliin godhin amma fakkeenyaaf chaanaalii sabskiraayibiin godhin jalaa viidiyoon ati carraan argachuudha baay'ee reeriidha. Yoo guddatee chaanaaliin san beekamtii qabaate malee dafee si biran ga'u. Namni sabskiraayibii gooteef immoo irraa kaa'us dhiisuus yoo an sabskiraayibii ofiin gooteef sabskiraayibii ta'eetuma kana YouTubein kaampaaniin sirraa kaasu waladda viyuu irra bu'aa guddaa qaba. Yoonii fi ofiin kaampaaniin sirraa kaasee viyuun inni guddaa bu'aan inni si qabu maali? Waggaanii fi kaampaaniin algooriizimiidhaan ofiin sirraa kaasu san haruma salphaa ta'een viidiyoon ati gadhiiftu yeroo hunda waan bira ga'uuf viyuu sii godhaa. Booda keessa yeroo moonitaayizeeshinii chaanaaliin kaampaaniin sirraa kaase san algooriizimiin isaa moonitaayizii chaanaalii YouTube keetii yeroo ta'etti ofumaaf si deebi'aa karaa salphaa ta'e tokkoon osoo hin argin dabalaa deema. Kunis bu'aa guddaa YouTubein yeroonii fi hir'atus hir'achuu baatus chaanaaliin keessan sabskiraayibiin keessan dabaluu baatus bu'aa guddaa qaba jechuudha. Inni biraa immoo iddoo kana seentanii waan gootaniif YouTube studio keessa seentanii YouTube studio irraan gara
change your location or update location jeeti jira. Amma fakkeenyaaf namoonni chaanaaliin keessan haaraa ta'e update your location jeeti jira. Update gootaa jechuun locationii kee. Erga kana si dhufee immoo naannuma gama harka mirgaa irratti iddoo itti profiling keessan jiru irra buutanii profaayilii chaanaala keessan irra buutanii booda YouTube studio seentanii YouTube studio erga seentaniin booda maal gootanii kallattumaan iddoo itti jalqaba chaanaalii yeroo bitattanii amma kana waan gootanii change your location seenuu qabdan dirqama. Monetization chaanaalii keessaniitiif dirqama kun barbaachisaadha. Yoo kana goone moonii ta'uu dandeessanii subscribe keessan kuma guutus wachaawariin keessan kuma guutus kuma afur guutus isiniif kafaltiin kafalamuudhaaf isin rakkisa waan ta'eef dirqama kana godhuu qabdan jalqabarra. Yoo kana goone rakkoo namoonni biyyoota gurguddoo keessa jiran biyyoota yuutuubiin itti kafaltii hayyaman jirtan immoo rakkoon qabu. Akka TikTok fi social miidiyaalee biraatti VPN yookaan kana buufattee change location godhuun barbaachisu yuutuubiin ofuma isaatiif ofirraa qaba waan ta'eef apply godhuun dirqama ta'a kan jalqabuma yeroo chaanaalii ittiin bantan jechuun dirqama location keessan update godhuun dirqama ta'a saniif hanga na barbaachisuuf. Akkanatti erga dhufeen booda mallattoon doolaaraa kun ni jira. Mallattoo doolaaraa kanarra bu'uun dirqama ta'a. Mallattoo doolaaraa kanarratti erga buuteen booda foormii monetization zabanaa kana si fida. Foormii monetization zabanaa erga si fideen boodatti channel monetization jee erga kana si fideen boodatti yoo ni fil ammaan dura waan jijjiiree yeroo fakkanaa naa fida amma fakkeenyaaf subscribe dhanganaa kanaan guutu kanneen si fidu warreen Itoophiyaa keessa teessanii chaanaalii banattanii ittiin hojjetan kanneen isiniif viidiyoonii fi change location hin godhin. Saniifuu gama akkuma doolaarii kanarra buutaniin update your location siin jaa update location erga gooteen boodatti biyya barbaadanitti jijjiirtanii location keessan biyyoota fiifuu biyyoonni listii keessatti yeroo nuti update location jettanii biyyoonni listii keessa jiran hundiru biyyoota yuutuubiin itti monetize ta'ee kafaltii isin godhuu danda'u. Saniifuu kana godhuun dirqama ta'a. Akka viidiyoon keenya kanumaan yeroo itti aan walitti deebi'uun nagaan bira.